Harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota Friishoo 24 akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha jirtu jajjabaattu isin jecha har'as viidiyoo biraatiin walitti deebineerra viidiyoon kun eenyuun beektan keessummaa nama jabaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera kanaan dura dubartoota fi dhiirota wal keessa daddabarsaa isiniif viidiyoo kun yaadatamaa kutaa tokko hanga ja'a deemeera kutaa sana keessatti namoonni kutaa tokko hanga ja'a hin argine deebitanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha dubareetanii Friishoo 24 jettanii namoonni haaraa taatan channel kanaaf subscribe gootanii akka maatii nuuf taatan isin jenna namoonni modura maatii taatanii jirtan akka like gootanii seentanii daawwattanii hiriyoota keessanii share gootan kabajaan isin gaafan Friishoo 24 ittiin bohaaru afaan keessanii bohaartanii afaan keessanii guddisuu irratti shoora guddaa taphataaruudha afaan keessanii bohaaraa jennee gara kaantis hin qabne afaan biraatti deemtanii jala deemtanii wantoota qoosa adda addaa ilaaluurraa gara keenya kana dhuftanii afaan keenya guddisaa walii wajjin taanee jechuudha chaanaala kana guddifnee afaan keenya isaa guddifnee isin jedhe kanaafuu har'a keessummaan kiyyaarraa Yesribaa Mahammad isiniif qabadhee dhiyaadheera Yesribaa maal akka jettee deebii isin lalaatte wantoota nama kolfisiisu wantoota bohaarsu adda addaa dubbatteetti meemee gara Yesribaattan isin dabarsaa Yesribaa Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Friishoo 24 akkam nagaa jirtanii oolmaan akkamii anillee nagaadha har'a keessummaa Friishoo ta'een affeeramee jira Friishoo waan keessummaa kee gootee na affeerteef hedduu galatoomii siin jedha asumaanii dhiifama viidiyoo waraabuu kanallee dandeettii guddaa hin qabu ana kanattis baay'een haasa'u garuu ijoolleen hedduun gama Facebookaatii fi TikTok irratti na beektan jedhee yaada kanuma ammoo walumaanii gara gaafitti ceena hamma dhumaatti nu hordofaa chaanaalii kana ammoo guddisaa like share subscribe gochuudhaan mucaa cimaa keenya kana haa jabeessinu isiniin jedha amma ammoo gara gaafitti deemna amma dhumaa akkana wajjin turtan abdii qaba gaafin tokkoffaan akka jettee ati eenyu eessatti dhalattee guddattee amma hoo eessa jiraattaa jedha ani Yesribaa Muhammad jedhama kan itti dhaladhee guddadhe magaalaa iddootti dhaladhee iddoo jechuun magaalaa xiqqoo aanaa Dodolaa jalatti argamtu achitti dhaladhee garuu kan guddadhe Shaashamanneedhaa fi Kuweet jechuun anaaf Oromiyaa lammaffaadha maaliif jennaan mana kudha wayii keessa osoo jiru as dhufe kanaafuu biyya hedduu jaaladhu biyya keessatti guddadhe isin jechuu barbaada amma garuu umriin keenya kanaan hin jenne sun hin danda'amu akkasitti kan jiraadhu Kuweeti ana hona beektaa sabaan boonfiraas akkamitti sin beekne akka biyya kana dhufeenuu si beeka si baradhee si margee jedhe soban fakkaatu yeroo dheeraadhaaf wal beekna anaafatti yaramee ka wal beeknu dhugaa nama ajaa'ibaati sabaan boonfiraas jechuun nama gaariidha nama yaada cimaa qabudha nama hedduu wal kabajnudha kanaafuu si beeka sabaan boonfiraas asumaan garuu wanni yeroo baay'ee gaafii natti jechuudha maaliif profaayilii kan kee hin jijjiiranne erga waggaa meeqaatti ergaanillee si argeeti profaayiliin kan kee hin jijjiiramu maaliidhaaf hordoftoonni chaanaalii kana akka gaafii kana na gaafattan ana waliin taatanii abdii qaba kana gaafii kiyammoo atis akkanaa deebisanillee abdii sana qaba gaafii lammaffaan mudannoon si mudate sammuu kee keessaa si hin badne jira mudannoon na mudate baay'ee mudannoo hin qabu garuu mudannoon yoom sammuu kee keessaa nan banne ka sistariitii wajjin siffan wajjin mudannoo ta'e qabna naafisiini mudannoo hin dagatamne mudannoo gaariillee hin jedhamu kanaafuu sanni dubbachuu hin barbaadu namni itti himnes hin jiru kanaan durallee waan ta'eef akkuma hin qabnetti naa qabii akkasiin baratarraas hin jedha gara gaafii sadaffaatti ceena gaafii sadaffaan
obboleessa keef abbaa manaa kee tokko filachuun dirqama osoo ta'e eenyu filatta? Eenyu filadha? Eenyu filadha si fakkaate? Sila abbaa manaa qabaadde anillee abbaa manaa hin jiru dhiifa manaa godha garuu gabaa deebii kana deebisuudhaaf obboleessi kee filadha. Maaliif obboleessi kee tokkicha lammata deebee naa hin dhalatu waan ta'eef isa waan jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu obboleessi kee filadha jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo maatii kee keessaa dirqama namni tokko dirree waraanaa deemuu qaba osoo siin jedhamee eenyu akka deemu feeta? Waraanicha namni deeme immoo hin galu. Deebisuun sifa. Kafuu faataadha. Ani eenyuun illee hin ergu fumaa kiyyaa deemaa jedha. Maaliif maatii kiyya hedduu jaalladha waan ta'eef osoo nama ta'e tokkoyyuu yookaan obboleessi kiyya yoo dirree waraanaa deem jedhee ergee keessi kiyya nagaa hin argatu waan ta'eef fumaa kiyyaa deeme waan ta'u ta'a jechuudha. Akkasii gaaffii shanaffaa. Jaalalleen kee shawwadee. Jaalallee ni qabda jedheen jaalalleen kee nama biraa fakkaatee si shawwadee beekaa tu jennu jaalallee ni qabda. Qabamutti jaalalleen akkas jedhee na shawwadee hin beeku. Jaalallees hin qabu. Dhageessaniitu ijoollee jarree daawwataa. Gaafiin jahaffaan masaanuu waliin ta'uu wayyamoo gammummaa baachuu wayyaa jedha. Lachuu hin wayyu dhugaa dubbachuuf anaaf. Masaanuus hin jaaladhu gabrummaas hin fedhu. Rabbi gabrummaa nurraa haa kaasu inshallah. Garuu maal filattaa yoo ka ta'u taate deebiin kun dirqama deebi'uu qaba yoo ka ta'u taate masaanuu filadha. Maaliif jennaan ani bilisummaa mahaa qabaadhu malee masaanuu sanii fi abbaa manaa sanii dhiisee biraa deemuu hin danda'a. Kanaafuu Rabbi bilisummaa manuu haa kennu jechuudha. Rakkoon qabu kan masaanuu. Akkasii deebiin kiyyaa kanaafuu masaanuu ta'a. Gaafiin torbaffaan gaafiin jaalalaa karaa chaatiin siif dhufee simattee jira. Onlaayinii irratti jaalallee nama miidhuu ni danda'a jedha. Gaafiin jaalalaa dhufe jira. Simattee ka jedhufillee simadhee jira yeroo sanitti jechuudha. Jaalallee onlaayinii irratti nama miidhuu ni mala akka jedhufe akka abbaati yookaan immoo akka warra wal jaalate saniiti. Ana kiyyatti miidhuu jedha. Maaliif namni wal bira taa'es yoo jaalala sirrii jaalala dhugaa walii hin kennine yoo walii hin hubanne wal miidhuu danda'a. Garuu halaala irra taa'ee onneen lamaan sanii wal bira jiraate yoo sirriitti wal hubate yoo wal dhageeffate wanni miidhu tokko yoo hin jiru jechuudha. Kanaafuu anaaf hin miidhu jaalallee onlaayinii irraa. Dhageessaniitu ijoollee. Miidhuu jedha. Gaaffii saddeetaffaanii jaalalleen kee kaartooniin iPhone 11dhaan kennaa siif bitee dhoksee siif fidee yeroo ati bantu haphee yookaan immoo maastikaadha akkam goota. Ammayyuu na aarse malee akka waan ta'etti. Utuudha waan ta'eef. Dhugaa hedduu nama aarsa. Ani ka eegaa jiru silkii guddaadha. iPhone eegaara. Yoo inni immoo maastikaa fidee naa kennu isinuu yaadame maal akka nama dhagahamuu danda'u. Kanaafuu baay'ee aara dhugaa dubbachuufi silaa yeroo san ta'e aara kiyyan irraa argitu. Maramuu hedduu nama aarsa jechuudha. Gaaffiin saglaffaan mana dukkana Jawaar keessa jirutti ol seenanii jiraachuu wayyamoo gamoo abii keessa jiru fudhatanii jiraachuu wayyaa. Akka kiyyatti gamoo abii keessa jiraatu san achi keessa jiraachuu filadha. Maaliif jennaan
mana dukkanaa Jawaar keessa jiru san keessatti yoo jiraadde ani soka isa wajjin mee jiraadde oma gochuu hin dandeenyu. Nu hundinuu mana dukkanaa keessa jirra. Wanti nu godhuu dandeenyu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo gamoo Abiyyi keessa jiru san keessa jiraadde ammoo tarii wanti tokko gochuu danda'a. Isas waraanee anis lubbuu kiyya soo wareegame homaa miti. Waa hin goota akka marattu. Yookaan isa yoo soo waraanee ani faayidaa buuse jechuudha. Garuu soo mana dukkanaa san keessa jiraadde wanti an godhu tokkollee hidhamneerraa dukkana keessa jirra wanni nu goonu hin jiru. Sababni kanaaf gamoo Abiyyi keessa jiru san keessa jiraachuu filadha. Isiniin jedha maaliif jennaani yooma waallee godhe namummaa ala jiru namummaa ifa keessa jiru bakka inni jiru san jiru wayya isinii galee kanaafi isin akkatti ilaaltan hin beeku hangaroo akkasitti yaada jechuudha. Gaafii 10ffaa jaarsi kee osoo si bilbilee naguma kana sin barbaadu sin jedhe biyya amma jirtu san inni galtaa galu dhugaa rabbi maaliif galu nan barbaadu yoo naan jedhanillee hin barbaadu gaafii deebiin jechuudha. Yoo nan barbaadu naan garuu sababa malee sin barbaadu jedhamuun waan baay'ee ulfaatu jechuun ati sababa kee badii kee beektee osoo nama sanirraa gorte homaa miti badiin kee kana sin jedhamu jechuudha. Ati garuu bakka badii hin beeknetti sin barbaadu jedhame nama aarsa. Namni wal jaalatu kamuu namni jaarsaaf jaartii walii ta'e immoo waan salphaa miti akka bu'aa bahii hedduu keessa tartee garas ceeta. Kanaafuu akka salphaatti yoo sin barbaadu jedhamu baay'ee ulfaata. Garuu ani deebii kanaaf hin galuudha gara biyya waan inni sin barbaadu naan jedheef hin galu. Biyya san immoo isaaf dhiisa sun ta'an maatii kiyya dubbisuu hin qala. Garuu yeroo sanitti aariidhaan ol ka'ee hin galu jechuudha. Kanaafi akkasitti naa hubadhaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaaf viidiyoon har'aaf daawwattan kana kanaan gammaa ture isin bohaarsuun kan isin turaan sabaan boonfursaa ogeessa kaameraaf teeknikaa eenyuun hin jiru. Kanaaf akkas ture viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik gochuun hin dagatinaa, sheer gochuun hin dagatinaa. Namoonni haaraan immoo subscribe gaafatamaa akka beekeessaa yoo ati maaf harka kee diimaa kana goote diimaa irratti tuqun maaf dabarfattee gaati maaf ilaaltee gaati tun godhin maaf ilaaltee gaati. Kanaaf akkas ture jechuudha gabaabumatti